kabajamtoota keessummoota keenya ibsa koree mana murtii Itoophiyaa kana hordofuudhaan warri gaazexeessitoonni asitti argamtan akkasumas isa televezyiinii akkasumas kan miidiyooleen asitti argamtan keessattuu isaatifa galatooma isiniin jechuu barbaadne isaati keessattuu jala bu'ee isaa televezyiiniin jechaadha uummata Itoophiyaa kana jala bu'ee jechaadha. Sabaan gargar qoodee uummata Oromoo irratti dookumentii hedduu hojjechuudhaan waan garaa nu nyaateef jechaadha galatoomii jechuu ni barbaanna. Rakkinni biyya keenya keessa ka'ee dhaabataan jiru biyyoota addunyaa irratti babal'atee jira. Fakkeenyaaf har'a Chaaniyaa keessatti jechaadha xayyaarri keenya gubatee jira. Xayyaarri gubate kun warroota bilisiginnaa ta'aniin akka ta'e irra geennee jirra jechuudha. Namoonni shanii to'annaa jala seenanii jechuudha. Irra geennee jirra jechuudha. Warra bilisiginnaa akka uummata kan addaan facaasuudhaaf jecha warri bilisiginnaa nutu gubee jechaadha. Maaliif Itoophiyaa kan diiguu waan barbaadnuuf gubne namoonni kudhanii to'annoo jala oolaniiran jechaadha. Kanaafuu eenyuuf akka keessa dabala tokkochuma kana hunda tokkochaan jijjiira. Baay'isee guddisee fiduure. Dabale kan maal taate hojii akkuma irra geennee jirra uummata sirriitti maqaa keenyallee ol kaasa. Tole. Maqaa keenya sirriitti ol kaasa. Tole. Waa'ee abaa'uu malee waa'ee bilisiginnaa maqaan dhahin. Tole. Kan Chaaniyaatti godhe san shaneetu gube. Shanee gube jechaadha. Irra geennee jirra. Shaneetu gube kan erga immoo Jawaar. Ammaaf to'annoo jala oolanii jiranii shaneen kunniin jechaadha lukaan asii ka'anii Chaaniyaa dhaqanii xayyaara keenya guba. Lukaanii miti. Makiinaan Chaaniyaa dhaqanii. Makiinaan inni tokkoon qolinaa kaasin dubbii maali daabboon juus ni kennine garaa qofu akkasii qooftan. Shane jedhaa jiraaba wal bilisiginaa. Lukaan. Baree shanee jedhamuutu gube jechaadha. Naarkaa badee koottaa natti hima. Maqaa isaaniitiin. Maqaa uummata. Maqaa isaanii harkaa qaba. Maqaan isaanii tokko isaati jedhama. Haile Maaram nama jedhamu Birgeedar Maalii Camadaa kan jedhamu jechaadha kan warri kana guban jechaadha. Warra Amaaraa maqaan dhahin jennee kamiif daabboo si kennine qofa. Warra Oromoo maqaa gammachuutu gubee. Kalaas hin jedhaan ta'a. Bariisatu gubee, galgalatu gubee, ganamotu gubee, caaltuu fa'aatu gubee. Tole hin jedha. Seenaa jimjimoo fa'aatu nama achi erga jedhi maal gootate warra cammadaa fi warra keenya maal goota maqaa dhooftan. Tole hin jedha. Yoo barbaadde mallaqa illee sii dabala kan biraatu. Akkas taanaan tutuuba. Tokko maqaan dhahin. Kabajaa malee. Tole. Shaneetu akkana godhe kan gube gammadaa, bariisoon, badhaasoon, leellisee akkasitti guban jechaadha. Guutuun isaanii namoonni gara hedduun muraasni to'annoo jala oolaniiranii. Ooluuf deemanii ooluuf deeman jechaadha. Namoonni xayyaara kana guban jedhaniiti shakkaman jechaadha. Nama kuma ibsa gara biraatiin jechaadha. Biyyi keenya bona keessa turte jechaadha. Roobni hedduun roobee jechaadha. Bishaan hedduu waan arganneef akka paartii PP kanatti jechaadha. Akka PP kanatti baay'ee gammannee jirra. Bishaan hedduu argannee jirra baay'ee nu gammachiisee jira jecha. Itoophiyaa keessatti akkuma beekamu waggaa hedduu roobaa ture. Roobni kun yoo roobu lafa seena malee dachee irra deemu jechaadha. Amma ammoo sababa waggaa hedduu kan uummanni hedduun itti lafa seenaa ture jechaadha. Sababa shaneetiin sirri jiraa? Sirri jirta shaneedha akkana godhu. Tole. Sababa shaneetiin jechaadha. Roobni roobe sun haroo baay'een gamaa gamanaa walitti dabalamee bishaan guddisee haroon guddaan akka dhufu kan taasise jechaadha. Kanallee kan goosise shaneedha.
haroon guddaan akka lafarra yaa'u kan taasise akka waggaa dheeraaf lafa akka seenaa ture lafa akka hin seenne gara qabeenya namaatti haroon kun akka mancaasu kan taasise manneen namaa akka taasisu kan taasise kana kan taasise shaneedha. Kana mootummaan kenna mootummaan badhaadhinaa hojiirra oolcheeti uummata kakkara godhe to'annaa jara oolchee jira jechaadha. Uummanni shakkaman shaneen shakkaman namni 100,000 dhiyeenya kana keessatti to'annaa jara ni oolan. Namni 100,050 dhiifamu 100,050 to'annaa seeraa jala ni oolanii akkasumas manni hidhaa kenna waan guuteef mana namaatitti illee mana barnootaatti illee akka hidhaa jirru gara numaan isin beeksisuu barbaanna jechaadha. Hidhaarra manni hidhaa waan guuteef mana barumsaa fa'aatti hidhaa jirra. Mana seeraatti hidhaa jirra jechaadha. Uummata Oromoo kana guutuu hidhatti naquu jechaadha. Taargaa shanee jedhamu kana itti maxxansinee hidhatti kan guutuu warra waa balleesse warra waa balleesse malee uummata Oromoo warra akka hajaan qabne garan akka isin beeksifna jechaadha. Jawaar fa'aallee to'atamanii jiran jechaadha. Reeffa Hacaaluu akkuma dhiyeenya kanatti murtiin itti kennama. Reeffa Hacaaluu gara Amboo akka hin deemne Finfinnee mattaa awwaalamu jedheeti waan oggee jechaadha. Warra waa balleessine qofa hin amma haga ammaatitti warri Oromiyaa keessatti waa balleesse uummata miliyoona 50 qofa. Uummata miliyoona 50 qofa sun hunduu shaneedha. Kanaafuyyuu kanneen kan seera jala kan jabeessinee oolchinu ta'a jechaadha. Oromiyaa miidiyaa neetwoorkii illee cufnee jirra. Itoophiyaa aadaa tokko afaan tokkoo fi Itoophiyaa biyya kaan irraa kaatee biyya namaa fudhattu gara fuulduraa akkuma amma jiru kana gara fuulduraallee ni ijaarra jechaadha. Muummichi ministeeraallee dhufanii ibsa gaazexanyoota kanneen kennuuf waan deemaniif jechaadha. Amma isaa bakka gadhiisa. Muummichi ministeeraa dhufanii daabboo biyya galatooma. Yeroo biraallee waan feetan isinii kijiba waan feetan tole waan garaa keessa hin dhiisa. Akkan jirtu kabajamtoota ilmaan bilisiginnaa namni hambeen illee jiraatti fakkaatu kabajamu muummicha ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed akkasuma uummata Oromoo kiyya akkuma duraan isin hime san haadhaaf abbaan keenya Oromoodha. Dhibbaa dhimma beekamaadha kun. Uummanni shanee akka uummata Oromoo hin bulchineef haati isaa Amaara jedhanii isin bira of jibbiisuudhaaf yookaan ammoo noobeelii kan fudhadhu kan addunyaa hundi mallatteessanii naa kennan narraa deebisuudhaaf haati isaa Amaara jedhanii maqaa kiyya na balleessu jira. Akkuma beekamu hangaafa duraa harmeentii Amaara wanni jedheef nama na dongorsiisee jira. Namni sun eenyu jettan Jawaariif Shaneedha. Uummata Oromoo ويا أمة بلا أنا ما استانان بروستانان كليس استانان إسنيف كفساي إسن جارك كنافو هات يلي أبانك يلي أرومو إسنما وني سبيكو أبدان يروديو كنا كيست أمة شنيراتا تيكو دا مليون شنتم سنو هنغاني يروديو كيس يروديو كنا كيست هندسي وليك أمني mana hidhaa akka galchinu Itoophiyaa durii teenne san bifa haarawaan akka ijaarannu waadaa isiniif seena. Itoophiyaa ni ijaaru. Itoophiyaan ijaaru kunis Itoophiyaa aadaa takkaa afaan takkaa. Itoophiyaa keessatti afaan takkaa fi aadaa takka malee aadaan biraatii afaan biraa akka hin dubbatamne yeroo dhiyoo kana keessatti akka maal dhiifama wajjin shanee miliyoona 50 Oromoon bar miliyoona 50 shanee jettanii uummata miliyoona 50 yoo fixan Itoophiyaa tamiin ijaartarre. Kana situ natti hima. Atamma wanna dhuftee maal? Oromoo maal shanee jedhaa gara akkataa ooltan Oromoo miliyoona 50 guutuu hiinamaa hin jenne shanee miliyoona 50 hiinaa gaje. Maal Oromoo jecha wanta anis Oromoo achi Oromoodha. Anoo Oromoo keessa jiru. Atamma kanatti murte
Kanaan itti dhufte komaander kunam icciitii kennu nu baasu dhufe dafi amma ajjeesa deemsi ajjeesaa jira. Na ajjeeftanillee an Oromoo. Na ajjeeftanillee an Oromoo malee sammuu teessantu addaan diiga isintu sammuu teessantu addaan diiga malee Oromoon hin diiga. Ati Oromoodha anis Oromoodha. Komaander dafi fageessitee. Ka akkanaa kana kan Itoophiyaa akka tokko hin taane dhoorgeen Itoophiyaa bakka 100 adda baasu jiru ka akkanaa kana osoo hojii nyaannu osoo nyaachisu osoo birrii meeqa itti kenninu icciitii kennu nu baasee hambaan nu facaasee nu balleessu jiru ka akkanaa kana namni ka akkanaa kun daddafee guyyaa sun jenne sa'aatii sun jenne seera jala oolfamuu qaba. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.